Buye mal tu suka galchis. Ha? Naga ma kan majruma jirenya na jirenya na tolet jirenya na tolet. Mashallah. Rabbin ammalle ati sitti hatolchu bodat siyagodu ya dabrad rabbi galman siyago asida rabbi siraqabu ani wanta kasitta imadu abadan rabbi sikabi waye nama amma namni simu amma ani agartee ani ni nara onne rais jala dani beita sida bun dando sinin qalladu ati jachu ejatiya tana namni sinu fe namni jati Salam alaikum. Salam alaikum. Rubuye. Ni Turki wa wani ni Turki ni intini jara jira. ya wari shi dona daga ilbu ina Garami la dorkatani yo jiratan tula. Ihonu fago dagana no amwat jara adara. Nejanna jara dagesani ujolle marwas change sound city kalli walli. Ni Turki da base anile ne rafa nan talbiye yo na kabde kan dis tu inshallah. Karawan de visini le rakora katter tibi ke kati durat tindem tu raftu nanjetu fi bima ittijabat innani beku fin dirkama wali beku sababa godanna ada godanna dirkama godanna kanafu isini sejalatte biti dalai rabu dan yesu giddi tidak man be kasaba basi kana fi raftu nanjet ref lamen akashe min isin kamnef fi raftu nanjet yakalal baate di un fetu kota akasjet darura katter tu ande kanafu anille indi merafa daga adage suba anille de merafa mati nagaya mati jalala achumani mo mujaki san jamare borguya jimata fi guya sambata ujolen bahareni ke sijirtan manama city pointi sensa wa hunda wan sodatan hinjuru jaro gari kota mujaki san support goda brada abadani iro gari da barsa isin janna wa mi chasmani sin dama dam so bolesi ke sani mi oromo na gahini na njere isin ngahu barbada ko tati support godani isin njara rahin hafina manama city point gamo sadafa uba ya boro 50 ate isin njara itti an sudan mo jolle wa itarsi ka coffee shop Dubai jirtan Beirut jirtan Ethiopia jirtan dalagu beektan kesan na kunna masinille gara baharin jollen dufu barbadan Dubai jirtan Beirut jirtan Ethiopia jirtan afan beektan coffee shop wa itarsi wari dalagu beektan isinis kesan na dubisan dalaga na bira jirtu inni sadafa mal sinin jettu barbada wal jalatna wali ina fudisa isdi disa wal guddisa wal jajjabesa wan brazinin damu kanu masini dama wan kan rafi yero gari kabada jollen free visa dan mo baharin du barbadan jollen shamara kesan na dubisa nama diras nama afan arabi fi ingilifa perfect te kuma dibba free soddo mana marka gabu free visa wagga dama cargo dan ni kaba namni tokko na dubisa nama tokko astokai jecha arat moto salasa askarat moto salasa julai yallo afan nama be ingili fastay arabi jolle dira cargo dan na kasi asman promotion askorade
isinin jedha warri kuban immoo nagaarra naatura isinin jedhu biyya nama deebite amma immoo hin rafna isin amma rakkatu jirti fooloo deebitu Eno. nagayatti isin jechuufi lubbiyye manaamaa jirta Anillee nagayumatti isin jechuufi jirtan immoo ijoolleen delivery taxi ijoolleen barbaadan akkasuma mallaqa argachuu barbaadan dubbisaa isinis maal jettan absee bakka buluu feete neetworkiin na darbe bannaati. Bannaati chachaggartee jirta baran argaa jira. Bannaati chachaggartee jirta. Ingiliffa beeka hadara waayitarsii kofi shoppii dalaguu yoo qabeettu keessaa na dubbisu. Laa wallahi neetworkiin. Haa? Itoophiyaa kamii jiraan na bannaati. Bannaati. Itoophiyaa kamii jiraan. Yeroo muraasaa fidis bannaati. Inta canaan nagin hadara. Bannaati sheetu meeshite maa. Bannaati wallahi yeroo muraasa teessa amma Itoophiyaa du'aa itti godhu. Manaamaa jira. Akkasitti. Manaamaa jira. Ijoolleen manaamaa Bahareenii keessa taaksii yoo barbaadan shiroo barbaree waan barbaadan hundaan na dubbisaan uffannaa aadaa konneekti na godha. Maal jetta lubbuu? Akkasitti nagayaan buluu eega feetee nagayeerra naa bulii. 390 keessa. Fayyarra naa bulii. Akan gaarii. Okay? Mahiyyee lubbiyyee kasiin jedhu. Dubbii wayiillee qabaa silaa dubbachuu jechuufillee amma hirriban nag jira malee silaa waan si dubbadhu wayiitu jira waan dhagaye. Innaa garuu mee galuu ulfaata. Yaa ani maani siin jedhe reefu waa'ee namaa hin fudhinii fatisha. Namni dhagee waa. Ani siin jedhe. Lubbiyyee dhagaye beek. Ilmi namaa adda nama baasuu malee walitti nama hin fidu. Akkaanan dhagee waan isin jedhe waan isin jedhe kana likitti na caqasii rafta biifamaa sillee rabbashee. Manaa jira walaa qabaynu. Biifamaa gurguddaa. Qabaynu. Wal kabajuun bareeda. Yaa bakka adii rafe okkee bakka yookiin guyyaa biraa asuun rafe. Wal dhagahuun illee bareeda wal jalaa qabuun illee bareeda wanuma barbaadan qofa haasa'uun illee sirrii fakkaatu. Fuudi. Fuudi fati. Fuudi. Wal kabana. Maal taati maal? Wal kabayna wal kabay. Kino ayyee. Innooti. Fuudhe. Siif kookoo kanallee rabbitu masaanuu walitti godhe daalda. Masaanuu. Naafeen. Siif kookoo illee rabbitu masaanuu walitti isin godhe kookooyyee. Lubbiyyeen gaafa silaa jaarsa isii bira jiraate irratti chiit godhe isii dhumatee beeki. Dhageessani? Nagaan naamula bakka faamilii isin jaaladhaa hundi keessanuu Bahareenii keessa immoo warri taaksis barbaadan na dubbisaa shiroo barbaree akkasuma waan xiqqaarraa kaasaati hanga waan guddaatti na dubbisaa isiniin jedha wanna barbaadan hunda dabalataan immoo ijoolleen qoricha intinii barbaadan Bahareenii keessa warri jirtan qoricha furdinaa siikota qoricha dabbaa kana oofanam torbaan dhufu kana keessa fiduu jira ijoolleen Bahareenii jirtan qoricha intinii guddisu dabbaa guddisullee ijoolleen garaa qaballeessu borxii qaballeessu warri barbaadanillee na dubbisa olii haga gadileen gadiirraa dhageessa isinii galee na dubbisa is work now warri Dubaay bichaan akkamitti siikonni Bahareen dabbaan qabdu siikonni Bahareen intiniin qabdu waan nyaattu maaliin taatu furdatu ijoolleen barbaadan ijoolleen siikonni rakkattanii rakkanne na dubbisa okay dhugaa isin jedhaa jira
keessa nu hin galle irra deebi'is isin hin galle isinitti mee har'u ijoolleen dabbaa fa guddifachuu barbaadan furdachuu warri barbaadan qaqallannee nyaanni nu ta'an jiru intinii taane warri jettan warri sheeppiin nu ba'uu dijee jettan Inta uti ati mee deemi ati amma xaabiyaa san keessaan qabdu ati lubbiyye keeqaan intiniidha. Kana ooftamu. Deemu Ati yaanillee gabbachuu yaada. Ta'u waliin jennee mi amma lubbiyye ta'u waliin jennee bara. Maal godhuu deebitanii? Naaf balleesse bannaati.